السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يبدو في دعوتك كنا بتوف جرجرتو سنين جتا. فرانكي بومبي لوس كما ديس في فرانكي كوليس ما لتون كسامينورو. مجات كولت فرانكي جايبا دلو غوفين ديما. فرانكي كوليس مالي. أبولتي تنتاكا كأبولتي تنفودة أبولتي سايتشودا. أبولتي ساتكاتو دايرتي. jechuun dhukkubsattee mana yaalaa turte achitti obboloshii taatanii achitti deette. Kanaaf gaafa sanii dhaqee hospitaala dhaqee gaafateetiin jira wal dhabbillee qaban waan ta'eef gaafa san dhaqee achi booda immoo erga isheen gara manaa galtee guyyaa tokko deebi'ee gaafatee jira. Isiin maal naan jettee nama gabaabamatti nan gaafannee doonatti jaallattee wal dhabbii feene yoo qabaanne akkamitti doonatti jaallataa inni obboleessi kiyya jette ati akkamitti do'esitti jaalatteetiin dheeteetiin gaafachuu dhabdee maal yoo deebiteetiin gaafatti wal dhabbiin feete yoo jiraatte odoo nama yoo siirratti ajjeefte akkamitti deebiteen gaafanna jedhaan waan inni jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Amma dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan jabeessa amma ni bilbilaa fi hamma dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha. Bilbilee fi jira. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كم نجامي؟ جبتها كمت؟ والله الحمد لله أنا جاي لقانا كم؟ والله الحمد لله أنا سنجاك وتيم بدك أبو؟ والله أنا بدي ما أكبر بدي أكد؟ أيه؟ يا وريد إن شاء الله أراكم قوم ما تنقى والله نبرة ليل الحمد لله والله نبرة لنا قام عليه منجران ربي فاقلت أكاسي والله لتشون بيتا أنا مني كم أكتي على كم بيفتنا ما قرقتي نمني يعني نملي قرقرة ديوتنا تشون mucayyoon hospitaala ta'uu isii quba qabdatillee dhaayitee na fakkaatee oduu dhaga'ee jira. Gaafa san dhaayitee jedhanii oduu dhaga'ee garuu qabatamallee miti har'a bilbilee fi jira beektaa dhufa gaafa saniiti jechuun turkiin isillee dalagu waan ta'eef hiriiramaan bilbilaa fi ture. Har'a akkuma tasaa naaseenee argadheetiin hin jira jechuun wajjin haasee kanaaf Abboo simatti maali namni jechuun du'an itti jaallatee kan hospitaala tureetiin hin jirre hospitaala keessaa torbee tokko ciisee an of hin beeku. Kanaaf gaafa san dhufe naan jedhanii gaafa jalqabaa san achitti argee jira gaafa san ka dhufe gammachuu kiyya dhufee waldhabbii feenillee yoo ka qabaannu taate inni akkamitti argitee natti jaallatee gaafa san hoyyuu gammachuu natti dhufe malee argitee inni obbolummaaf natti hin dhufne naan jettee natti himatte. Kanaaf ati maali waldhabbii feeta yoo qabaatte argitee osoo waan barbaaddanillee waldhabbii dhiballee jiraatte sunii fi tuni garagaraa namni argitee yoo fayyaa qabaate waldhabbiin araaramaa rakkoo hin qabu garuu osoo wal birallee taranii walitti hin deebineet akkamitti waan akkana dalayte. Natti hin dhufne jettee barsi. Gaafa san dhufee jedhanii naan jette gaafa jalqabaa san dhufee jedhanii ana dhukkubaa sanii achi hin argine gaafa san waan inni dhufeef gammachuudha dhufee jette gammachuu dhufee. Dhufee na gaafatu miti bilbilumaanuu naa bilbileetiin baga rabbi sii keeyyu naan hin jenne gaafa san gaafa na dhukkuba san hospitaala gaafa seene san dhufee jira jedhanii san dhaga'e sanii achitti an akkuma jechuun of beekeen gaafadhee jennaaniin gaafa san jechuun yoo san dhufeetiin daqiiqaa shan keessatti of duuba garagalee sanii achi nun argine naan jedhanii kanaaf immoo maaliif doonatti jaallatee namni wal bira taree walitti hin deebi'u argitee wanni hagan isa fageessittiin akkana godhee doonatti jaallateef maali na gaafadhu naan jetta. Kanaafuu bara akka isin ta'u jedhee isin hin qixxaawu jedhee isin nu balleessee kan darbite garuu
ani isin qixxaawu jedhee achitti illee dhaqee gaafadhe mana illee dhaqee gaafadhe kanaafuu argitee hojii kiyya jechuun isin sa'aatii maal nu qabu jechuudha sa'aatiin bituu gadi bareedee saantimaa godhadhee isin bituu nu qabu kanaafuu isin kiyya jechuudha dadhabaadha baay'ee naan seenu yani kan isin nama jechuun akka isin taane bari isin jechuun isin irraa fayyadamee meeshaa kiyya badhaadhee murtii garuu akka isin taane isin qixxaawu malee. Kuni beektaa jechuun namni walla bullee waan jiru sunillee namatti ilaala. Anamma walla natti hin dhufne isin amma barnatti hin dhufne jetti bar isima hay bar guyyama kana natti bilbiltee engadda ani olaini gubbaan walli beektaa jechuun WhatsApp irratti sagalee ergitee turte ani garuu seenee ilaalle yoo har'a ilaaleetiin hin jedhu ana sagalee ishee dhageeffataa jiru ni bilbilte achirraa yoo isin bilbiltu deebisee fi jennaan inni akkana ani jechuun garasitti dubbadhuun gara dhabee namni illee na bira ture haga na dhukkubeetiin hin jira gara hospitaala ture illee ammallee innis mana jiru ammareef gabbeetiin hin jira kanaaf sitti bilbilee naan jette akkana na godhee maali abboo yoo namallee jalatti kaajjeessu taate gumaa hin kafalaa fi na gaafadhu wannummaan kana mara isa godheetiin na gaafachuu dhabe maali isa godhe maali isatti balleessee akkuma namni kamu wallabu walqabne na jechuun afaanuma keessa wallabne malee waan hagas baraatillee miti wanni immoo hagaan isa fageessee akkana ta'e malee. Afaan keessa kan waldhabde na argitee namni kun argitee nama keenya jettee obboleessi jettee isiinuu argitee jala naan laalle isa duubaa kan argitee isa bonuu san hin laalle ofirraa kana darbite ani kana muluu dhugsee gattee dhugee dhaqee isin hin gaafadhe ammallee deebitee argitee dubbii yeroo tokkotti. Kanaaf jechuun maal ammisiin nan gaafanne akkana abboo ani uma fedhillee yoo taate mee atummaan naa gaafadhu atuma kanaaf silleen akkanuma jettee beektaa amma inni ani waan isa godhillee hin beeku argitee ani rakkoon feete yoo ka jiraatu taate inni obboleessa kiyya ani gara na fiduun qabu gara isa fiduun qabu garuu bakka tanatti ani abada waan isatti deebi'uun qabu tasumaayyuu ta duraan irrattu dhularrattu iyyuu cittoodha jette Oromoon amma gana fageessetti niin jira naan jette. Kanaafuyyuu sila akkasi kanaafuu jechuun maal isi maal ol tare maa jechuun lolu maaliif lolta wanni loltuuf hin jiru beektaa akka na gaafadhu naan jette ani akka namni na gaafadhu siin jennaan si gaafadhe akkana Frank daya bol lolin akkanatti loliniiti Frank daya akkanatti balaan buusuun itti immoo wallahi Frank daya dhiifama wallahi dhiifama guddaa wallahi Frank ajaa'ibaa sirratti dalage la wallahi jechuun isii miti isii waan takka hin dubbannee dhufee na gaafatee jira anatu gaafatee malee dhugaa dubbachuudha yoo ta'e inni dhufee si gaafatee jennaan inni achitti illee hanga achi deemee illee na bilbilatiniin ture gaaf sanis dhufee na gaafatee tiniin haga argitee achitti borshee na godhanu jechuun tureetiin achi deeme haga manatti galillee si alama moo sadii dhufee na gaafatee bilbila na gaafataa ture naan jette kanaaf ani immoo Frank sirratti dalaguudhaaf isii walii gallee isirratti bilbileetumaan isii walii galleetumaan akkas jedheen yoo isitti bilbileetiin akkasii illee si gaafatee illee akkana jedhiini jedheeni
Kanaafi akkasii siin jedha piraanki misirratti dalaguu fi dhiifamaa siin jedha. Daawwattoonni si ilaalaa jiranii dhiifama jedhee. haa ta'ullee garuu jechuun isinni haa oolullee garuu hamaan badaa jettu amma Laa wallahi. Laa. Walla. Laa wallahi jechuun isii miti isiin waa takka illee waan jette takka illee hin qabdu waan amma yaada kiyyaa piraanki misirratti dalaguudhaaf isillee akkana jedhee malee isiin waan jette illee hin qabdu ati jechuun waan dhabbii durallee tuni waan xiqqoodha sanis inshallah yoo rabbi fedhee tiniin jedhe san waan gabaabdu sanillee anumatu fixa inshallah akkasii siin jedha ati hedduu galatoomii dhiifama naa godhuu keetii fi ayyee akkasii amma argitee namni beeyta haga fedhe wal dhabbii fedhee yoo jiraatellee bakka kana sanatti namni wal jaalatu tokko hin jiru kanaaf ati hedduu galatoomi piraanki maafi malee isilleen manaan hin jenne ayyee galatoomi kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf piraanki ajaa'ibaa irra dalagee kanaaf waan inni dalagullee miti maashaallaadha wallabbii inni maqabanii dhugaadha garuu wallabbii san innis dhiisetumaan dhaqee namni immoo kan akkanatti waliin jaalatu ofii dhiisatii kan baatu yoo taate rakkoolatti namni waliin jaalatu waan ofii waliin jedhu fi waan ofii waliin godhu jaalata malee miidhaa kan argitanii karanaan namni hin jaalatu isiniin jedha akkasii amma viidiyoo baati walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh